بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دعوة تكينيا ميما كتا سيسينا شير لايك ولي غدا غباب سنه إما لغر بالي غرغر ساف دمن الرا وامراسا سمنا مي لايك شير ولي غدا. سيسينا شير لايك ولي غدا. سيسينا بارك الله فيكم، تفضلوا. هاي شير لايك غدا ارغا غبابا وانجرو غباسس ركو من كيس جروس سنين غو فيالا ان شاء الله. سيسينا بارك الله فيكم. من جل كمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. دعوة تكين يبكم جرتن هندتو رحمن ربي تلسا جال اللسا مررتين سا اسن الراها جراتو ربين كلو سجل سنكايته جدا. ورّي أمتكين ركتن بيلان ورّا لون وانيات تلبدي جلا دمتي ورّا بشان جلا دمي ورّا سنة ورّي غرغارتن هندو ربيني بكبئي بركة قد اسني فبوسو وياك أمانما قبنا إسا جلا قبنا صدقا سجلا دابة ربيني سني آقودو أكو مرقم ربي جلنا عليه الصلاة والسلام. ورّا تربا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جدا مكيسا ربيني سني آقودو. warri torban gaafa gaaddisni tokkollee hin jirre gaaddisa rahmaan malee kan biraa tokkollee hin jirre gaaddisa rahmaan jala dhaabbatanu keessaa tokko maanni rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaaha hatta laa ta'lama shimaaluhu maa yunfiqu yamiinuhu. namicha qabeenya isaa sadaqate dhoksee haga waan bitaan mirgi isaa kenne bitaan isaa hin beekne tokko nama dhoksee sadaqate jedhan. namoonni baay'een kan nutillee mataan keenya ofiifuu quban qabne warri akkaawuntii banne warri gargaarsa goonu quban qabne dhoksanii akkaawuntii irra galchanii maal jedhanii waan isaan galchan kan ammoo ummataan ga'uudhaaf yaalleerra hanga danda'ame isa kana gabaasa isaas waan adda addaa isiniif tuquu yaala. qabxiileen an isiniif tuquu bifa shaniin achirratti isinii barreesseera. tokko gabaasa muraasa wahii maaltu raabsame akkamitti raabsame isatti raabsame waan jedhuun isiniif kaasuu yaala. lammaffaan naannochi sun rakkoo akkamiisiif saaxilame wanti dhaqanii qaamaan arganii fi inni gabaasa dhagahan wal caala waan ta'eef waan hin qaamaan argerraa rakkoo akkamiitiif saaxilame waan jedhuun gabaabsee isiniif tuqaa. qabxiin biraa godinni baalee yookiin garri arsii kun midhaan isaa maal fakkaata osoo qabeenya akkasii qabu kamitti beelee waan jedhe yaadni tokko ka'uutu mala. akka furmaataas achi keessa midhaan kana naannoleen garri olii baaleen olii kun akkuma kan ammoo arsiin kunoo qaba isa kanarraa furmaata hin argannu waan jedhu qabxii wayin tuqa. qabxiin biraa rabbiin iccitii kana maaliif nu mokkore beela kana hongee kana maaliif nutti buuse waan jedhu qabxii gabaabaa isiniif tuqa. qabxiin murteessaan tokko immoo amala ummatichi
aanaa mukkurame sun akka carraa qabu waan ajaa'ibaati aanaa 5 hedduu mukkuraman ilaaleera amala akkamii qaba laata uummanni sun maali hojiin isaa waan jedhu inshallah isiniif tuquudha yaala kanaafuu akka na hordoftan abdii guddaadhaan qaba jalqaba akka gargaarsaatti maallaqni guddaan uummanni keenya bahaaf dhihaa kaabaaf kibbaa bakka jirurraa biyya alaa hundarraa walitti guuree jedhee maallaqa guddaa kanaanii hamma dandeenya marsaa lammaffaadha gargaarsi hamma goone marsaa lammaffaadha yigoone inni marsaa duraa Isuzu 20 ture Isuzu 20 kuni booda gara Sinotraakii tokko deebi'u Sinotraakii 5 ta'e Sinotraakii 5 kana aanaan beela'ee aanaa 5 tu jira baalee bahaa keessa jechuudha aanaan akka addaatti miidhamee daawwee sarar ture eegasiitti aansee raayituudha warri kaan akkuma kana daawwee qaachan sawweena beeltuu kun shananuu hedduu beela'anii garuu kan akka daawwee sarar beela'e baay'ee hin jiru marsaa duraa yeroo gargaarsa Isuzu 20 yookiin Sinotraakii 5 goone wamti godhame aanaalee kana hundattuu Sinotraakii tokkotu ergame Sinotraakiin tokko kuntaala 200 jechuudha Sinotraakiin tokko kuntaala 200 ergame gaafa duraa akka ittiin ergine manguddoota abbootii gadaa sheekolee muraasaa gara Shaashamanneetti waamne Shaashamanneetti anillee akka carraa gaafa si'an qabu hin dhaqne Ustaaz Raayyaa Sofiyaa maal jedhanii dhaqanii gargaarsa kana amaanaa jaratti kennanii ummataan nu gahaa jedhanii biraa deebi'an eega jarritti kennanii deebi'anii dhaqanii jarri kunis ummataan sirrumatti gahan tashwiisha tokko namni hin qoodamne akkas hin taane ummata hin geenye waan jijjiru tokko jiraafaniyyi isii kana asitti sirriitti naaf hubadhaa jechuudha barbaade ummata bira akka inni itti gahe fakkeenyaaf amma naqe kana aanaalee baay'ee isaa keessa deeme sirriitti qorachuu yaaleera fakkeenyaaf aanaa raayitu manguddoolees sheekolees sirrumatti hin gaafadhe inumaayyuu bifa kanaan adliidhaan takka waa qoodamee hin beekuu jedhanii amala ummatichaatu tokko saamee tokko agabuu akka buluuf karaa hin banu ture haqiiqaanan arge amalli ummatichaa maal fakkaata akkam rahmata waliif godha seenaa sahaabota dur jarri ansaarotaa qaban tokko na yaadachiise wallahi innan achi dhaqu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كان جد وتما بيلا قبن وسما ركو قبن وجي أفقي سني هريا ساني نما بيلا فلتو كان جدو من قدوني مالان جدني كان أفي بيلا إيرا كتجرو جي أم بيلي كان كو هرنا بولشا هرنا نجيسو إني كن بيلي سا وما هرسا أجيسو دند وان تيف إسا دبر سا جدا ummata kana keessatti zulmiinu baay'ee hin mijaahu jedhani lammaffaa manguddotas jedhi warra hangawoota mootummaas jedhi warri waa qoqoodu kuni namootuma dhalataa achiiti inni kun abbaa inni kun obboleessa kun abbeeraa kun waan akkasiiti bifuma kanaa walii gaanu fakkeenyaaf aanaa raayituu keessatti ganda 19tu jira isa kan magaalaa dabalatee jechuudha ganda irra miidhamaa ta'eef tokkoon qoodanii ganda irra miidhamaa ta'eef dabalan ganduma 19 waliin gahaniiti garuu ganda irra miidhamaa ta'eef dabalanii kennan yeroo qoodanu bulchiinsi gandaas jira manguddoon bira jira sheekiin bira jira bifa kanaaniyyi ummataaf qoodan waan tokkollee olis hin kaa'atamne warri maallaqa keessan baaftanii akkasinitti hin dhagahamneedhaaf akkuma kana aanaa sawweenaas sirrumattan hordhu gaafadhe aanaan sawweena aanaa ganda 28 qaba ganda baay'ee miidhame kan jarri midhaan kuntaala 200 nuti ergine qoodanii fi ganda 15 sirriitti qoodanii kan irra deemee qoode manguddootaa fi qaama mootummaatii fi sheekoleedha bifa kanaan qoqqoodame akkuma kana aanaa daawwee qaachan ganda 15 qaba jarri ganda 11 sirriitti qoodanii ganda 4tu waan onnoo kaa'ame sana ariitiin dhufee utuu hin fudhatin turanii isa kanatu tokko wannoon jira aanoleen hundinuu aanaan daawwee sararis aanaan beeltus bifa kanaan qoodame tashwiishni namni tokko kakaase akka sammuu keessan keessa jeequmsan uumne dhaafanii waan kana dubbataati jira aadaan ilma namaa namni rakkate beela'e amala gaarii akka fedhes qabaatu si keessaa namni nan geenye hin arganne jedhu sin dhabamu qabeenyi ergame kuni nama ummata hunda wal gahuun hin danda'amu rakkoon isaan mudate maali waan jedhu rakkoo bal'aadha boodan isinii kaasa rakkoo sana iddootti furanii fixuu waan hin dandeenyee fi yeroo tokko nama akkasii nam tokko nama muraasanna dawaltanii gaafattan nun geenye jechuun mala isa kanaan washawashamii asirriitti sheekolee majlisa manguddoolee waan akkasiitiin goone kan amma ammoo marsaa amma dhaqee raayituu hoggan seenu namoota akkamiitti bifa akkamiinaniyyee
amaanaa itti kenne isiniifan tuqa. Haalli amaanaa itti kennine jalqaba majlisni aanichaa jira, qaadiin aanaa jira, Dr. Yusuf Sheekni achi biyya alaa turanii dhufan jiru, bulchiinsi aanaas dabalannee namoota baay'ee dabalannee midhaan kuntaala 650 geessinee achitti buufame. Viidiyoon isaa suuraan isaa hundi isaa jira. Kana booda Boris Waarkii har'a isiniifan gadhiisaa achitti buufame. Har'a guyyaa har'aa gandoota 19 irraa manguddootaa fi bulchiinsa gandaatii fi akkuma kana sheekolee hunda waamamee kootaan ganda ga'u ganda irra miidhameef dabalame. Ganda irra miidhameef dabalameetiyyi kootaan ganda ga'u bifa sanaan ganda 19 haala kanaan kenname. Amma manguddoonnis sheekoleenis majlisni aanaa haga inni qoodamee dhukut aga sirriitti haga dhumaatti akka irra deemu. Qaadiin achi jiru, qaadii bareedaa sheekha cimaa achi jira. Innis Dr. Yusufis manguddoonni gandaa namoota gara 10 olii amaanaatti kenninee bulchiinsa aanaatii wajjin gandatti qoodanii haga gandaallee duukaa deemanii nama rakkate adda baasanii adliidhaan akka qoodan haala kanaan amaanaa kenninee wanti tokkollee akka isinitti hin dhagahamne isa jedhuufiyyi waan kana isinii gabaasuu barbaadee jechuudha. Jalqabagaa wanta kana yeroo asii kaanee deemnu waan sin ajaa'ibu anuu duraan baalee bahaa deemeen beeku roobee achiin dabarfan yeroo asii ka'ee deemee fakkeenyaa fi asallaa keessaa achi darbitee qamadii kana fakkaatu argaa. Lafti dirreen bal'aan kun akka kanatti qonnaan guutame yeroo immoo achi gara roobee darbitee gad deemtu faan qonna kan mootummaa bal'aa sana na argitu ummatuma kana beela'e jechuun sammuu namaatti namaan fudhatamu. Garuu enna gadi deemtu lafti gadii gammoojjii ajaa'ibaa, gammoojjii ulfaataa waan cimaadha. Yenna sana argite immoo maali beelli wamti jedhu sirriitti nama dhufa. Isa kana waan ta'eef qabxiin lammaffaan rakkoof akkamitti saaxilame ummatichi waan jedhuun isiniif tuqa. Gammoojjiin Baalee kun Baaleen bahaa silumaa aanaa 8 qaba. Aanaa 8 keessaa tokko magaalaadha. Roobni waggaa 3ffaa amma gara 4ffaatti cehaa jiru dhaabbatee jira. Roobni waggaa 3 jechuudha dhaabbatee hamma gara 4ffaatti cehaate jira. Guutumatti dhaabbatee jechuudha. Yeroo kana keessa akkuma isin beektan gammoojjiin sun hundi isaatu horsiifatee bula. Qonnaan namni bulu nama muraasa. Horsiifatee bula. Yeroo horsiifatee bulu kana loon isaa bishaan barbaaddi, marga barbaaddi. Ilmi namaa immoo nyaata barbaada, bishaan barbaada. Walakkaa kanatti ala roobni baduu bishaanis ni bade, margis ni bade, midhaan ilmi namaa nyaatus ni bade. Ilaala waan murteessaa kana. Ummanni kun loon horsiifateeti kan inni bulu. Loon kana gurgureeti kan inni yookiin midhaan bitu baay'inaan jechuudha qonni haggi ta'e numa jira. Loon kun marga nyaataa bishaan itti dhuga. Ummanni kun midhaan nyaata. Amma midhaan erga badee roobni badee waggaa 3 caale midhaan ni bade akkuma jiruun. Wallahi fitinaa guddaadha na laaltan. Bishaan ni bade ni goge. Ummanni waan nyaatu dhabe, loon waan nyaatu dhabde, waan itti dhugdu dhabde. Fitinaan guddaan dhufe kun loon baay'ee fixe. Fakkeenyaaf aanaadhuma raayituu qofa kan hin naqe bulchiinsa mootummaarraa sirriittis gabaasa fudhee manguddootarraa kan hin fudhe re'oota qofa re'oota 20,000 oltu waan nyaattu bishaan dhugdu dhabdee aanaadhuma raayituu keessaa qofa dhumte. Waan nyaattu waan dhugdu dhabdee re'oota qofa 20,000 oltu dhume. Ilmi namaa waan nyaatu dhabee bishaan dhugu dhabee ilmoo ofii as dugdarratti baatee ilmoo re'ee as fuulduratti baatee osoo deemu ilmoon harkaa bu'u jennaan dhiisee ilmoo re'ee lafatti gatee ilmoo ofii qofa fudhatee deeme. Namni baay'een buqqa'eeti re'oota ofii waan nyaachisu kana barbaacha loon fudhatee aanaa biraa achi gara Arsii kun gara Hararitti achi baqate yoon laga argadhe jedhee bakka dhaqames Harar gadii sanas lagni gahaan hin jiru wanta akkasii hin jiru rakkoon guddaan jala mudatee jechuudha. Waggaa 3 walakkaa haga agasii kana roobni sirriitti hin roobne. Rabbiin abbaa fedhe gaanii fattana. Maaliif nu fattanee musiibaa kana maaf nutti buusee gara boodaatti itti dhufna. Aanaa raayituu keessatti maal naa jedhanii aanolee 5 Baalee bahaa hongeen tuqe kana keessaa bara alanaa qofaa aanaa raayituu ganda 19 keessaa ganda 4 qofatti roobni roobee naan jedhan. Aanaa 5 guutuu keessa jechuudha. Aanaa isa akka Sawweenaa, Daawwee Qaachan, Daawwee Sadar maalii hunda keessaa aanaa 4 qofatti roobni roobee margi biqilee jedhan. Aanaa arfan kana keessaa ganda 4 qofatti roobni roobee margi biqile.
ogga kana ummanni aanaa shananiitu baalee bahaa warri jechuudha marga waan dheechifatu dhabe bishaan waan obaafatu dhabe gara gandatti arfan aanaa raayituu keessatti biqilteetti hundinuu loon fudhatee bobba'e sumaaleen aanaa 4 waan nyaatu dhabanii hongeen jara fixee kan jiru kun duraanii daangaa irratti sumaaleef oromoo gidduu lola hamaatu ture lubbuuf wal barbaaduutu ture haalli siyaasaa darbe ummata walitti naqee wal ficcisiisee rakkoo guddaa uumee ture garuu ala loon sumaalee dhumu ala re'oonni sumaalee dhumuu argu gaalli sumaalee dhumuu argu ummanni aanaa raayituu gandi arfan ittiin qofti roobni itti roobe inni lolaa yeroo nagaati hamma nuti ofii keenyaafu dhumnee jarrisinu dhumaaru kottaa gandatti arfannuuf roobde kanarraa ganda arfannuuf roobde kanarraa yaa ummata sumaalee ummata aanaa sawweenaa aanaa daawwee qaachan jirtan kottaati loon asitti dheechifadhaa jennaan ganda afran kana qofatti ummanni aanaa meeqa as dachee loon ofii nyaachifatee obaafataa ture inumaa gandi afran kun ganda biraarra rakkate alan aanaa hundarraa ummanni asitti garagalee marga dheechifachuudhaaf jecha akkuma kana bishaan obaafachuudhaaf jecha ummanni ganda afranii sun isa kaanirra rakkate maaliif aanaa arfanii aanaa sumaalee keessa aanaa 3 irraatti garagale namni oromiyaa baalee bahaa keessa aanaan 5 rakkate hunduu gandatti afran kanatti as garagale ala kana warri kun hundarra rakkatanii ofii baay'een jaraa buqqaanii aanaa bira bakka godina arsiitti kaan gara hararitti gadi babbaqate aanaa raayituu keessa qofa gaalli silaa kan waggaa dheeraadhaaf rakkoo danda'u gaala 700 oltu dhumee naan jedhe bulchiinsi mataansa achuma irratti loon 2,000 oltu dhumte re'oonni 20 oltu dhumte aanaa sana qofa aanaan immoo hundarra miidhame aanaa daawwee sarari loon baay'een dhumee re'oonni baay'een dhumanii gaalonni dhuman so kun rakkoo hedduu nama suukanneessu haqiiqa haasa'uu fi hamma immoo yoomitti dhaabbata laata inni jettu roobni sichi roobuudhaafu yoo xiqqaate ji'a 4 ol achi tura sichutuma yoo normaalitti yeroo isaa eeggate roobe jechuudha hanga sanatti ummanni kun loon waan nyaattu hin qabdu gaalli akkasi re'oonni akkasi ilmi namaa akkasi aanaa tokko keessa namoota 100 meeqatu jira akkamitti nyaachifama bishaan eessaa ba'a haqiiqa waan baay'ee nama gaddisiisu waan nama sodaachisuudha rabbiin ilma namaa kana hin fixuu hamma rizqii isaaf kaa'e nyaattee fixutti hinduutuudhaaf malee hedduu nama sodaachisa furmaanni waaraa wahii akkam ta'an hedduutti yaadu nama gaafata lafa gammoojjii bal'aa kana bishaan guruciin tokko liqimsan dhabame loon kun utuu taa'ee inni ilaalu duraa dhumte ilmaan duraa dhumuu jennaan kan dhiisee lolatti deeme jira ilmi namaa bar osoo taa'ee ilaalu ilmoon biraa du'uu osoo inni taa'ee ilaalu loon biraa dhumuu osoo inni taa'ee ilaalu ofii du'uurraa deemee lolaa du'uyyuu filata naan jedhani manguddoon tokko taa'eeti namichi re'oonni duraa dhumte loon duraa dhumte gaalli ciisee du'e ilmaan du'uu jennaan alanaa osoon taa'ee ilaalu ilmoon koo dhumurraa ani asii lola deemu wayye jedhee lolatti of galmeessee ilmaanis maalis achitti gatee deeme haqiiqa hedduu nama yaaddessa furmaanni kun akka ummataattis akka mootummaattis sirriitti itti yaadamuudha qaba haalli biyya keessa jiru rakkisaa ta'uudhaan garritti godaanus hedduun mijaa'u gaaffiinis hin gagaafattan nan arga haalli godaansaas haalli jirus qabatamni biyyaas rakkisaarraa kan ta'e baay'ee rakkate ummanni loon inni tikfate bulaadha ummanni aadaa ummata oromoo silaa duraan inni beektu miti aadaan oromoonni ganamaa baay'een isaa tikfataadha loon ummanni siikoo mandoo ummanni baarentuu booranaa kun baay'een isaa tikfataadha ummata kana keessaa warra iddoo bu'uuraatti hafe warra tikfannaa irratti hafe jarri kun baay'inaan jechuudha amma tikfachuudhaaf bishaan hin jiru margi hin jiru namni ofii isaatii waan nyaatu dhabee dhumuurra waan gahee fi akka furmaataatti hammallee gahaa miti sirriitti itti yaaduu dhayii qabnaa waan jedhudha kan biraa immoo yeroo baalee isa gara oliitii fi arsii ilaaltanu midhaan bal'aatu jira waan oromiyaa guutuu ga'as hin jechisiisu waan Itoophiyaa guutuu ga'as hin jechisiisu jira maalii rakkoo kan akkamii furmaatatti goonaan asirraa ka'uudha qaba akka majlisaattis yoo na dhageessanii ergaa dabarsineerra majlisa godinaalee adda addaatti yoo xiqqaate baaleen garri olii kunii fi arsiin kunii aanolee 5 kana hanga ta'e way kabar gochuu danda'uudha qaba maalii fi baalee olii qofarraa wamtii haamamu kun qabeenyi qamadiin sun
qabeenya adda addaa kun sirriitti haamame osoo baalee gara gadii sana warra gammoojjii miidhame kanarraa godinni tokko fakkeenyaaf aanaa 2 aanaa 3 rakkoo jiru sana kabar gochuu danda'a. Akkuma kana Arsiinis akkasii maallaqa guddaa yookiin immoo alaa barbaadurra achumatti midhaan isaa uummatarraa hanga ta'e qooduu bara kana barqoodachuun dirqama. Utuu nuti asii nyaannu uummanni achii dhumuun hedduu ulfaataadha. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam namni osoo ollaan isaa agabuu buluu nyaatee bule mu'minaa miti hin amanne jedhan. Mu'minaa miti hin amanne jedhan. Dhugaadha hamma baaleen garri oliitii fi Arsiin midhaan guddaatu jira. Lafa bal'aa kan wannoo ammayyaatiin oomishametu jira. Midhaan kun kan konkolaataan maaliin maashinaan fe'amaaru jira. Isa kana keessaa sirriitti dirqama ofirra kaa'ee akka Rabbiin zakaa parsantii muraasa irra kaa'eerra dabaleetuma haga asii ilmoo ofii nyaachisu furmaatatti yaaduun dirqama barbaachisa. Baalee beeleen jedhan hedduu nama beelli kun barra hongeedha malee ummatichi beelee miti. Ummanni hojii dhiisee taa'eetii miti. Waan sin gaddisiisu aanaa raayituu qofatti hektaara 8,000 oltu qotame alana bara kana namni mee rakkoo keessaa baanaa laata jedhee itti yaade. Hektaara 8,000 ol na dhagaa. Hektaarri tokko jechuun kaaree 10,000. Hektaarri tokko ittiin kaaree 10,000. Hektaara 8,000 ol aanaa raayituu keessatti qotanii akka jiru roobni badee midhaan sun bade. Hektaara 8,000 ol aanaa raayituu qofa. Aanaan biraas akkasuma warri kaanis akkasuma. Hektaara 8,000 ol qotaniitii akka jiruun humni itti ba'e sun maallaqni itti ba'e sun mee ilaala. Khisaara gala jechuudha sababa roobaatiin. Yaa Rabbi rooba nuu buusi. Yaa Rabbi rooba kana nuu fidi. Jarri ofii ta'aabuu hin dhiifne akka amala gammoojjii waan qabuuf namni amala gammoojjii qabu hojii ni jaallata silaan isaatu hojiitti ciccimaadha. Irra uummanni hojiirraa lalaafu warra gara baddaadha inni baddaa qabu haala salphaatti waan argata waan ta'eefiif jechuudha. Jarri sun hojiirraa laafaniitii waan akkasii rakkoon jara mudatees akka yaaduu hin dandeenyeef jechuudha. Hektaara 8,000 aanaan tokkichi qotee ka'ee duraa hasaaruun waan hedduu nama gaddisiisudha. Qabxiin biraa maali rabbiin maaf nu mokkore iccitiin isaa maali waan jedhu gabaabseensi ni kaasuu yaala. Tokkoffaa rabbiin ummata sana mokkoruun akka Oromiyaa godina Baalee sanatti aanaa 5 mokkoruun Sumaaleerraa aanaa baay'ee mokkoruun suni ummata kaaniif fitnaadha. Ummata kaaniif fitnaadha. Mee eenyutu rakkoo ummata kanaatiif owwaata laata jechuu nu ilaaluudhaaf rabbiin jara kana mokkore. Ummata kanaaf rahmata gooteetii rabbiin biraa rahmata argattamu callifteetuma ilaaltee hulaa kan kee cufattee teesseetii jennaan rabbiin biraa rahmata dabdaan. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam irhamuu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. Yaa warri dachii keessa jirtan waliif rahmatatu oola wal mararfadha rakkoo irratti waliif birmadha yoo kana gootani rabbiin samii ol jirus isiniif rahmataa jedhan. Rabbiin samii ol jirus isiniif rahmata waan ta'eefi warri dachii irra jirtan waliif rahmata godhaa jedhan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Daciifota kana namoota miidhamaaran kana warra hojjate hanga danda'e qabsaa'ee ka'e miidhamaaru kana yoo hin birmanne nurrattuu balaatu dhufa haqiiqa. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa tokko Sa'd ibn Abi Waqqaas isaan bira dhufeeti namoota akkasii akka isaan qallabu warra isa jala jiraatan baay'ee kan akka isa rakkisa waan akkasii haasa'ee jennaan bar jedhan هل ترزقون إلا بدعفائكم ومساكنكم ما لا توبر سبب مسكينوتاتي في سبب وردت بيميت أميكان أجر الزكاة مارتام جدا أكم ومن يكون كوفي ربين دقته وان بدي أدادا كيسان قالوا يروكمو ربي تهارك أولقبه دعاء سامو مقبولة دعاء إنما ركته دعاء إنما مدمه مقبولة دعاء أمتكنا مقبولة nuti har'a ummata kana dagannee ofii nyaannee ofii quufnee ofii ilmaan keenya akka fedhanii bashannananii warri sun achitti miidhamnaani wallahi fitinaadha. Fitinaa guddaadha. Har'as fitinaadha. Seenaa fuuldurattis fitinaadha. Rakkoon jara kana mudate har'a loon jaraa dhume roobni hongeen akka kanaan itti fufee ilmaan jalaa dhumuun seenaan nun gaafatu jamaa mee maal sinitti fakkaata akkuma kanatti. Ogeessa tokko wajjin Abdulaziz wajji yaada kaasaa turre. Mee osoo bishaan guddaa gadi fagoo wahii qoonfarree baafnee naannoo tokkorraa furmaata wahii waaraa wahii gochuun dandeenyu yaada jedhu. Yoo piroojeektiin akka kanaa mijaa'ee fi yaada kanatti fufuun ni danda'ama inshaAllah qorannoon adda addaas godhame. Osoo ilaalu uummanni kun yookiin buqqa'ee achii baduuf deema yookiin qabeenyi inni qabuu fi ilmaan isaa dhumuuf deema jechuudha.
kanaaf ummanni kutaalee oromiyaa keessa sata'u kutaa biraa jiru ummata kanatti callisuun burnuuf fitnaadha warra sanaaf immoo rabbiin maaliif akkas godhe yoo jettani rabbiin tokkoffaa ilma namaa waan fedheen fattana waan fedheen isa mokkora rabbiin quraana suratul baqaraa keessatti maal jedhe walanabluwannakum bishay'in min alkhawfi waljuu'i wa naqsin min alamwaali walanfusi wathamaraat wabashshiri saabiriin jedhe wallahi isinin fattanaa jedhe rabbiin isinin fattana maalin bishay'in min alkhawfi bakka gariitti sodaa isinitti buusee jedhe sodaatti buusee bakka baay'eetti biyyuma keenya keessa sodaan bakka meeqatti bu'ee jira affaar rakkoo sodaa keessa jira wallu akkasii wallaggaan bakka baay'ee khawfi sodaa itti buusee rabbiin waljuu'i bakka gariitti beelatti buusee laal akkuma hongeen amma kun beela fidee dhufe jechuudha isa bakka garii beelatti buusee baalee qofa dubbatarra malee barsumaaleenis kutaa baay'eedha kan beele ogaaden baay'eetu beele waljuu'i wa naqsin min alamwaal qabeenya kan keensirraa hir'isaa jedhe loonsi jalaa duute kuno akkuma sila siniin jedhe aanaa raachuu keessa qofa re'oota 20 ol jalaa fuudhe rabbiin utuu inni ilaalu utuu iji isaa argu furmaata tokko hin danda'u loon 200 ol gaala 700 ol waan fitinaa rabbiin godhe durgaalli akka aadaatti naan jedhani manguddoonni hanga waggaa 9 rooba malee jiraachuu danda'a ture jedhan garuu bara kana waggaa 3 keessatti gaalli du'ee dhumuu jalqabe qorannoon itti godhamuutti jira maali dhukkuba biraatimu sababuma roobaa kana qofama waan jedhuun inni kun qorannoon illee akka yuunivarsiitii humna daddaas qorannoo itti gochuutti jira rabbiin nama mokkora kara fedhen binaqsi min alamwaal wal anfus lubbuu keetis hin fuudha ati qabeenya boosse ati re'eedhaa boosse ati hoolaadhaa boosse suma lubbuu kee fuudha kottu atu kan kooti gomti gootu jedhu inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun jechuu malee nuyyuu siluma kan rabbiiti gamuma rabbii deebina jechuudhaan alaa yoo rabbiin lubbuu kee illee fuudhe omtati gootu illee hin jiru rabbiin ilmaan kee fuudha yeroo garii qabeenya kan kee asiin si jalaa fuudha asiin ooyiruu ati waggaa bayyaatti baaftee qottee jettee fuudhe si jalaa dhabamsiise meelaal hektaara 8,000 qotuu jechuun wallahi baay'ee ulfaataadha akka ummanni sun humna ofii qabu hundatti baasee of wareegee qotee beela keessaan baa ilmaan kan koo kanan bara dabarsaa laata jedhee jennaan rabbiin didee jira mokkore بنقص من الأموال والأنفس والثمرات ثمرات وان فدرا مدرا وانتوتا سلا فرافرين من أرغتو كنا جلال أبمسي سيجر فتني ربين وبشر الصابرين والرؤوب سيغا ilmoo kee fuunaan obsite miti qabeenya kee fixeennaan obsite miti ati waan kanaan obsite miti alana kottuga wabashshiri saabiriin alladhiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun warra obseen immoo mana jannata keessaa sadarkaan isaa kana kanaatiin naa gammachiisi yaa Muhammad jedhe alayhi salaatu wassalaam furmaan inni guddaan tokko jalqaba obsu ergasii immoo al-ihtisaabu ala Allah azza wa jalla waan obsite waan rakkatte waan si mudate kanaafi rabbi irratti miindaasaa herreeggachuudha qaba warri achi jiru aanoleen hunduu jechuudha aanaan shanan usate warreen kaanisi obse rabbi irratti miindaa hasabachuun dirqama furmaannis kana furmaanni biraa akka furmaataatti kan ta'uu qabu ummanni sun ofii isaatii rakkatee muddamee jira du'aa gochuun murteessaadha du'aa isa bakki biraa godhu caalaa kan jiraatu maqbuula maaliif jennaani ربي نما مدمي جده أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض نما مدمي كان في ربي دعائي أواتي وامتسا أواتي تجي ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض نوما دتشي كان رتبك بواسا قول أكن دتشي ربي كان هوغن وكان دتشي ربي كان مسونسو أولا أنتم ما كان أرغتو يسا أكما أبسي obsuunii fi mindaa rabbi irratti herreeggachuun jiru ummanni sun harka rabbitti ol qabuun naannoo nagaa jiru jira amma ta'e aanichuma keessa ta'e namni qabeenya muraasa qabu waan nyaatee bulu waan akkasii qabu jira warrumti sun wali rahmata godhe wal mararfatee wali yaadee du'aa'ii godhe rabbittillee taqarruba ta'e du'aa'ii gochuun murteessaadha ummanni kaan immoo warri ala jirtanus warri biyya keessaas gargaarsi waan cimaa waan gargaarre si har'a malee ammallee gargaarsan jedhamu haqiiqaatti ummata kuma dhibba meeqa jiru amma aanu maraayituu qofa kuntaala 650 dhaqe ummata sanaa humaan godhu waan xiqqoodha jedhee an achitti dubbannaan garuu jarri maal naan jedhani wallahi nama aga buubulee du'uuf deemaaru tamriin tokko iyyuu waan guddaadhaan aan jedhani sheekhni majlisni aanaa شيخ إسحاق نما أجابوبو لدوف دمارو في أكو مصحابون نلولا كيستي تمريدو كتيجا فارجة وانش ما تري
ummata sana biratti tamriin tokko waan cimaadha kuntaala 650 mitiin an jedhan nuti siinootiraakii tokkoo fi tasaabii tokkotti kuntaala 430 feene siinootiraakii kuntaala 220 feeneetti geessine achi aanaa raayituutti buufne inni kun waan cimaadha akkati waan salphaatti ilaaltee miti jedhan maaliif waan nyaatee buluu dhabaaraan bar har'a waan nyaatee ittiin buluu dhabe ilmaan jalaa du'aarti masjiida tokko dhaxxeennati salaattu ol ka'ee manguddoon tokko inni kun gama sana kunoo ilmaan kudhanna jalaa dhumaarti guyyaa meeqa waan nyaanne guyyaa meeqa bishaan hin dhugne guyyaa meeqa akkasitti akhi baay'ee nama gaddisiisa du'aayii godha waan dandeessan hundaan inni nyaata qamadii erguu dandeessu qamadii walitti funaan inni maallaqa erguu dandeessu maallaqa walitti funaan inni tamri jedhamu caan tokko ta'e beeku tamri si dandeessu waan dandeessan gargaaruu murteessaadha wallahi yeroo rakkoo kana wal bira dhaabbachuun yoo hin taane yoomii firummaan bar ummanni kun haqa gurguddaa lama sadii nurraa qaba haqa hedduu nurraa qaba tokkoffaa haqa islaamummaa nurraa qaba musliimoota akkamiiti boodarran sinii kaasa haqa islaamummaa nurraa qaba namni muslimaa utuuti ilaaltu rakkatee du'uun miidhamuun jechuun muslima hunda irratti gaafatama namni dandeettii qabu hunduu boritti gaafatama utuu inni ilaalu namoonni miidhamuun namoonni du'uun qabeenyi baduun muslima hundatu haqa islaamummaati muslima hundatu irraa gaafatamuudhaaf deema jechuudha lammaffaa ummanni kun haqa oromummaa nurraa qabu saba keenya dhiiga keenya afaan keenya dubbata abbaan keenya tokko haati keenya tokko waliin ummanni kun wal gatee borseenaa maaliin isa yaadata seenaa gurraacha ta'a osoo oromoon ardii kana guutee miliyoon 40-50 jiru ummanni sun waan nyaatu dhabe yeroo garii dhiigni nama harkisa barraayyaa abbaa macaas lamaal jedhaa ture wallaggaan bakka rakkoo dambi dolloo keessa taa'eeti ilaa ummata baalee sana warra hongee rukuteef 500 geessi jedhee natti ergee jedhe dhiigni walitti dhufuun dirqama amantiin adda ta'uu mala haqni islaamummaa bakkuma jiru jira haqni islaamummaa haqni cimaan guddaan kan rabbiin isaaf jecha nuume sun bakkuma jiru jira dhiigni oromummaa walitti hidhoo jira osuma amantii isaa waan biraa ta'e kaafira ta'e maalis ta'e gaafa inni beela'e gaafa inni rakkate gaafa inni dhiphate firoomna addancitu wattaqullaha alladhii tasaaluuna bihi wal arham rabbiin sodaadha akkuma kan firooma kutuurraayis firooma isa maqaa isaatii wal guyaatan wal kadhattanu sanas sodaadha guyyaa qiyaamaa firoomni maalirra dhaabbata siraaxarra dhaabbata yeroo namichi siraaxarra dabruu dhufe inni kun isa firooma kute maal jedhan gama rabbi alayhi salaatu wassalaam jahannamarra siraaxii jahannamarraa ticeeturraa inni tokko okkootu jira kan nama badii gurguddaa qabu rukutee gadi buusu inni kaan firoomatu dhaabbata rabbiin maal jedhe firoomattii kanaani aqxa'u man qaxa'aki wa asilu man wasalaki nama firooma kana adda kute nan kuta nama firooma kana fufe mu ana tufufa jedhee waadaa gale rabbiin firooma dhiiga tokko waliin qabna afaan tokko waliin dubbanna aadaa tokko waliin qabna isuma ammoo akka muslimummaatti amantii tokko waliin geggeessaa jirra hanga dandeenya bira dhaabbachuun hanga aqsamaa nastati'u haga dandeenyu humnaan maallaqaan waan qabnuun sammuu furmaata yaaduudhaan bira dhaabbachuun dirqamaa isa jedhuun haqni sadaffaa akka biyya Itoophiyaattis yoo laalte daangaa biyyaattis akka lammummaattis ummata sabni isaas adda ta'e amantii isaallee fedhe adda ta'u daangaa kana keessa jirurraa insaaniyyummaadhaan namummaadhaan argamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam akkisan jedhani hadiisa keessatti wafii kulli kabdin ratbin ajrun waanuma tiruu qabu lubbuu qabu nyaachisuun ajrii qabaa jedhan ajriidha qaba maal awurooppaan asii biyya meeqa qaxxaamuree kiiloomeetira meeqa qaxxaamuree dhufeetii biyya adda addaa keessaa inni jiru adda addaa godhee waa nyaachisa miti namummaadhaaf hin kun waan biraatii miti afaan isaa adda biyyi isaa adda amantiin isaa adda garuu biyya meeqa qaxxaamureetii dhufee waa nyaachisa hadiisa muslimii keessatti argama rabbi alayhi salaatu wassalaam akka gabaasanitti yeroo qiyaamaan dhiyaatu taquumu saa'atu warruumu aktharu nnaasii jedhan yeroo qiyaamaan dhiyaatu ummanni awurooppaa kun ummanni ameerikaa kun ummata hunda ol baay'inaa fi olaantummaa qabaataa jedhan hadiisa kana mustawritti odeesse ergamaa rabbiirra innaan amr ibn al-aas nama dubbii beeku nama sahaabaa siyaasaa beeku yaa mustawrid undur maadaa taqul mustawrid mee waan odeessitu kana
hubadhu jennaani maa aquulu illaa maa samictuhu min rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam waan in ergamaa rabbii irraa dhagaye malee hin jedhu hin dubbadhu jedheeniin eega akkas jette eegaa jedhe Amri فإن فيهم لخسالا أربعا أمنا أوروبا أمنا أمريكا كوني وافروف كيسا كبا ومتي ربين بركة كان جرى قد في جد أتما بر كفر رجلانو أتما جلنا رجلانو ووهيتي في رب جرى كان قد جد إني تكو فمان جنان أصبر الناس عند الفتنة يرو فتنة نما هندج على أبسو سلاكن أبسو دندو نما قرآن نركجرو نما حديث نركجرو تو فتنة رتي مكرو رتي أبسو دندو كباتوري جرى سنة الروب ساجد إني لما فا وأوشكهم كرة بعد فرة يرولو لو يكي ستي ميت أماني بكتن نمني جلق بدي بسي دي بيلولو بكت بالتنا إمالة وقت جدتو نمني جلق بدي بسي لولو أمة سنة جد إني صدفا أرحمهم للمساكين والضعفاء أمة كمل رجو مسكينة في ورهي يدد بعد رحمة أولو جد قبتها ما حقيقة لهم تكون إني جيون الدنيا الرجل وحرس در كان قدان إني جيو جرى سناد مير إني جيو مسلمة إيه سجرة إني جيون دوران بيجا كنا كيس سوسوچو أبني أدى إيه سجرة حقيقة بيل الرتي أبسون جباد أمتا أكاباني في النيشة وكم برئيس بيل الرتي أبسون هندن دام إلمان غرا يرونا ما فين كنو دائم يرونا ما فين كنو وتونو تتين يسيتشي إني جيون برادو فيمونا ما كفر سيسو إني جون برا ربي إيسي نما أبلو غوفتا لكا غوفتا موكا غوفتا نما غوفتا أجدو أمني سن سبب رحمة قدوفي ربنا لن تم جراف كنير سبب إنو ما عدلي حقاني أقول كتما يرباي أديس أمر سلسني دبدا توري كيستي والخامسة الحسنة الجميلة جد قبتين شنفان أوروبان كبو إني بريدان مو أمنعهم لظلم الملوك جد أمتا الدنيا الرجل كان هم دجالا namni miidhaa mootolee to'atu akka mootolee nama miine miskiina miine dadhabaa miine warra ruum kana ruum jechuun warruma adii asfara yookiin faranjootee ilaali biyyooti musliima akka inni da'iifamee mee biyyooti afriikaa laali da'iifni da'iifuma gaduma rukutamaa dhiitamaa kabalamaa wannoo jedha amma ta'e awurooppaa fi ameerikaa keessatti mirga muraasaa wahii qaba rabbiin biyya tokko kan inni dhabamsiisu kan inni balaatti buusu kan inni nageenya dhabsiisu inni tokko hikmaadhaafi inni kaan immoo gaafa zulmiin keessa baay'ate adliin dhibee wal qixxeenyi dhibee jedhe sana godha haga taate wahii warri sun sana qabuufi meerre ummanni muslimaa immoo dadhabdoota kanaaf rahmatan goonu warra miidhame kanaaf rahmata hin goonu nama beela'e tokko bar nyaata tokko nyaachisuun rabbiin biratti sadarkaan isaa hojii gurguddaa projektoota gurguddaati hojjettu ol من أطعم جائعا على نمني نما بيلا نياچسه ربي بيلا غيا قيامات إسا نياچسا جدن ومن سقى نمني موسى أوباسه جده نما ديبو تجرو نمني أوباسه جده ربي ديبو غيا قيامات سي أوباسا جدن ومنكم بيلا ومنكم ديبوت لونسا بيلا لونسا ديبوت أمتك نياچسو فيال أمتك أوباسو فيال بر وانو ما تجت ربي من داسي كفلا بك وانو ما تجت إنما يرحم الله من عباده الرحماء قبروت ساكيسا نمن ربي الرحمة قدوف والرولي في رحمته جدا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وردتشي كيسا والرحمة والمرر فدا وليفتولولا ربي سمي وليس مرر فدا جدا حديثني هجين في لتمان هجين چالان ارقم ربي نتمن عليه الصلاة والسلام سرور تدخله على مسلم چالان هجي gammachuu ati namticha miidhamaa mana muslimaa miidhamaa sana rageessitee galchitu hojii hundaa oliiti hojii caalaa yookiin rakkoo ati irraa furtu nama muddamee cinqame kana waan inni nyaatee bulutti kennite waan salphaa miti ati bar arramee warri biyya alaa shaayii tokko dhuguuf doolaara 2-5 dhudda doolaarri 5 ati harrattiin shaayee dhugdu biyya kanatti as deebi'ee birrii 300-400 ta'a namticha kana maal godha مسكينتيcha kana hiyyeessicha kana qallaba torbii tokko isaaf ilmaan isaa jiraachisa shaayin sitta fuwayyu shaayin sitta fee miskintichi kun torbii tokkoof inniniif ilmaan isaa ara galfachuu wayyu wallahi cinqi guyyaa qiyaamaa sirraa fura sun balaa guyyaa qiyaamaa sirraa fura
ماليف الجزاء من جنس العمل جدًا ولموني من دان تسيف كفلم وانو مهجة الراج من دان ومتى من دفهم تربي برد وانو مهجة الراج جدًا ملال حديث كيست من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة نمني تشينكا وهي مدة وهي دنيا كان رت نمتي تجرا فريجة ده رب تشينكا بويا قيام الرا فريجة ده نرجع ربي عليه الصلاة والسلام ومن نفس عن مؤمن أما سمو نمني نفس جتون كون أفورا بافا تشيسو تنفيس أكا إني تقولوا مسي ركوسا كيسا أبو قد جده نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ركو وياك يا ماجي ربين حقته ويأفور سبافة تشيس المان دائما كان يادت دور أمتو بيلد أمو كان رئوت أمو كان يادت لا سريت التيادة والله ويجرى مجاء جتني أكسي غرغار سيدك جتني غرغار سمجر دكتور جبريل كمر جرك أستاذ إبسا سعد جيجي سارن شنو مجرى كرسانانيس غرغارا كرا ولدا إجريتينيس كرا مجلس أورومياتينيس كلتم هندانو غرغارا حمدن دين هندوت برمدا دومفاني سچيدا قاتي غرغارا وركيسو ما بالي في أجي أرسي جرتم كونيمو ميدان جرو كان حغدن دامين قودا في بريكون كيسا دربو cita isa baraka nama naanni jiranya waan biraan godhina loon achi hanyaatu loon jara ha darbitu alan manatti ni jaaruna hafu wonta bira kaayyoo biraatiif oolchuuna hafu warri qamadii murtanii akkas garbuu murtanii maal jettanii warra sana rakkoo keessaa ittiin baasuuf yaala rabbiin rakkoo guyyaa qiyaamaa sin baasa qabbana sadaqichaa dhaabbattu guyyaa qiyaamaa gaafa biiftuun namatti gadi taakkuu dhihaattee jettu isin immoo qabbana sana sin dhaabaa rabbiin obboleessan keessan kanaaf birmadhaa واخيرا وانت نسني تهمو برباده عمل امتي تشارا وان نرجع امتي ركتي رباي ميد امير قبيني سادو مير غرو اكني ولي في رحمته غدو اكني ولي في رحمته غدو وان عجائبات ميدان كو درتي نتمني من غدوني مالك كمتي امته هدو ميد امي كانا في qooduu dandeessanii namni miidhame yooti bakka miidhaan muraasa sin geessisne itti nama kuma dhibba hedduutu dhufa haala kamiin qooddaniin jedheen wallahi naan jedhan dhufee attaa'eeti anarra abaluturra miidhame an haalan harrarra jiruun halkan kana nin bula yookiin guyyaa lama nin bula inni kun immoo buluu hin danda'u akkarra jirutti ilmaan isaa buluu hin dandeessu inni buluu hin danda'u ana dhiisaa isaaf kennaa ana dhiisaati isaaf kenna inni haala hamma irra jiruun buluu hin danda'u ummata rahmata akka kana yeroo rahmata jara kana laalu rabbiin hammaaf jara fattanuuf sadarkaa jara dabaluuf akkas godhe malee furmaanni yeroo gabaabaa keessatti ni dhufa abdii jedhu natti uumame yeroon amala ummata guutuu keessa silas namni amalli isaa rakkoo qabumta akkasiin dhabamaa miti garuu azee hooleen jeneraalii kana ilaaltu mee ummata rahmata akkana qabu laali rakku akkasi keessa taa'e amala sahabtichaa nama yaadachiisu sahabota nama sadani jarakka ikrimaa maali kana lola keessatti guyyaa tokko maqaa jaraa dagadhee maguutuu jaraa hin yaadadhu namoota sadiitu ala lolli ummata muslimaat ulfaatee jedhu mee eenyuun ninaa wajjin as bahee of wareegee harra muslima kana nasara jedhee ikrimaan سيفيسا إرّا ونو قبطوسا جبسة حرّا مسلما نسر جد علمي إسا اتعاني رفه حرّا اللبون في إسلام نميدا مجدد أوكا كان نمني إبي أفر ونو سيفي كان كيسا باساني جبساني غتاني حرّا نوتو أفي وريغمي إسلام نسر جدني أسبان إبا فران كنو إسلام نسر رمنادان اتكا جيلي جرن نماني إسلام نسرم جرنوا من إسلام للنسرم شهداء عند الله عز وجل ور ربي برتي صدر كاد داقب يروكنا وركنا كيسا ركتمني مداني لبون كيسا حقباتوتي بشان هدو بشان نيبوتني نموت سدي إكرما دا حارثي إني تكو مقاسان اندقد حارثة چتا بشان برباد جدي حارثة تاء بشان بربادة جدي إجنان نمني بشان بربادة مي دبمي وندي تقوسي قدات قوسي تي أرقم تلفت
yenna haaris dhuguudha bishaanitti ol fudhatu ikrimaa arge kan dheebotee gangalatu ikrimaa arge kan inni dheebotee gangalatu jennaan utu ikrimaan dheebuudhaan du'an hin dhugu ikrimaadhaaf naageessii jedheeniin asiin namtichi haarisiin biraa fuudhee ikrimaa bira nan geessu ikrimaan dhugu ol fudhatee ka'ee sahaabticha biraa arge maqaan hin dagadhe arge kan inni dheebotee gangalatu jennaan ani hin dhugu osoo inni dheebuudhaan du'aa jiru ani hin dhugu isaan naageessii jedhe isaan naageessi jennaan isa sadaffaa bira dhaqe yennan isa sadaffaa bira ga'u inni lubbuun keessaa ba'eeti jira lubbuun keessaa ba'e jennaan eeganni kun lubbuun ba'e mee ikrimaan qaqqabadha jedhee asitti deebi'e namichi fiige yeroo inni ikrimaa bira ga'u ikrimaa lubbuun baheera innis duniyaa kana gadhiiseera laata utuu waliif yaadu akka kanatti addunyaarraa kaate haay inni tokkoffaa lubbuun ba'e ikrimaa lubbuun ba'e ayyaashiin an qaqqabammoo jedhee fiigee inni gara ayyaash dhufu ayyaashis duniyaarraa deemeera bishaan namicha harkatti hafe sadan jaraa waliin duniyaa irraa gadhiisanii deeman ikrimaadha ayyaashii kan sadaffaa maqaan harkaa badde isiniin jedhe sanii sadan jaraatu utuu waliif yaadanu ofirra obboleessa dursanu addunyaa kanarraa ka'an ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يؤثرون على أنفسهم لبوا في الرب ليس في فلتن أتما بيل جرت تجرو أتو إبن جرت تجرو أتو ركو مدة من جرت تجرو يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أتم ركت بيلي إبادو وبوليس كيتي فواقود سينان أياشي إكرماكن وان بينا مبرسيسا صحابوني ارغما ربي عليه الصلاه والسلام مهاجرون انصار كجرت والسمته مهاجرون غاف مكه راكاني مدينه دفن منن قبن وانياتن قبن دلدل وهين قبن لونين قبن انصاروني وان قبن قودنيف جررت بو سوره حشر كيستي واهي مهاجروتا جل قبدبته صدر كاجراهي ميكيتجي أتشي كمال التانسي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم جد والرجال درك إيه وفي قبته مدينة كيس جرو إيمانس قبته سن يحبون من هاجر إليهم ورجال جرات تقودان كنا قبينة كينيا فودا جودو فارا نو انجرو امتكسي نياتا كينيا نورا نيات جودو فاجرو دلدل نتو إيشودو فاجرو مال امتكسي انجرو ويؤثرون على أنفسهم يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولم كان بهم خصاصة جرت قداني كان جالتا مسكينو تربيتي ضعفوتا ورا حچوچا مي دين ربي فدته جرت قدانا جرو نجالتن لبو في الرمو جرا فلتني جد امتا عملا كسي قبن ارغي حقيقه سنين جدا بالي كيسد امتا عملا كسي قبن ارغي امتا سينا صحابه جرا عياشي اي حارس ني توكو مقايا توكو عياشي توكو حارسي توكو اكرمات sadan kun bishaanitti gurucii tokko utuu walii fawuu dhiisee duniyaa irraa ka'e rabbiin kana ol jara ubaasa akhiraatti kana ol jara ubaasa akhiraatti maaliif obboleessa ofiitiif dabarsee ofii dhiisee duniyaa irraa godaan haqiqa amala akkasii nama yaadachiisa namni an harra buluun danda'a fakkeenyaaf wanti nama stoor godhee qaama isaa keessaa qabu jira miti enerjiin kun inni kun na bulcha obboleessi inni kun immoo harra du'uuf deema isaaf dabarsi jechuun jaalala cimaadha ربين أمتك أنا رحمة نقول عبدي جد نما كيستي إذا أمته مكين كيس نمني أملا كسيك بجرا نمني صدر كاكنا ولي فياد وجرا نمني صدر كاكنا أبوليس إساتي فياد وجرا يروج التيادو وان قدانا ما ياد تشيسا كناف وري على جرتنو أكجر رجتي ولي ياد أول سنة أول جرا فيادو كبدو جرا كوسن كيسا تاي ولي ياد نتيمو كناني كيسا بلو كيسا جرينيا ميجتا كيسا جرا حالا سنين جرا فياد دني أكاونتين بيجي كي يرلا سبودن نعقد ديسا أقدر ديسا نيني غرغارتو ميدانيس غرغارا مالكا وانا دداتي نسي براد أبدا غرغاران إسي نينجدا إرغانا برجلو كانوا كناول سنتهين إرسو نما أبوليسا وفي كان ركو كيسا باسي برغويا كياما چنكي كيسا بو ربينو هاقودو غويا كياما ورسا دركا قدا أرغتو ور أبوليسا وفي ركو كيسا چنكي كيسا مدى كيسا باسي وانتي في obboleessa keenya illee nama rakkoo keessaa baasu rabbiin haa godhu yaa rabbi ummata kana illee rooba roobsi yaa rabbi ummata kana illee barakaa buusi barakaan samiidhaa cituun
نما مكروكي سوان قداد ربي مالجد واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بر ربيني هل كنيبو يجي جيرون كن رزقي سميد أبوسي بر رزقي نما سمو ما قد يبوام روبا سمي بوسي تجي رزقي دتشي كنا فأحيا به الأرض بعد موتها إذا دتشين كن دوتي والقد يفتي لكي أوارتا تجي فودي دتشي كنا فجيسي كنا نيادو لون كيتي نياتشيسي وفي نيادو جد ربين أما مودي دي مكوري وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون رزق كيس نسمي كيس جرا وني ربي وادا سنيف جلس اتشو مجرا فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون ربي سميف دجتي ككده اني دغا رزق كيس نركا كيس ننجر ربي الكجرا كانوا ما وجبر لبونكم وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها دابا وانت سچو هندي رزقي سي رب مركجرا bakka kabitti duuti eessa guyyaa qiyaamaa kaafamti rabbiin ni beeka tokko tokkoon siitiin وما يسقط من ورقة إلا يعلمها بالمكا تكو قد بوت اللي ربي نبيك قال ما يجرى وكل شيء عنده في كتاب مبين وانت هند ربي برتي كتابك يستقل ما يفهمه أتتاجر تنافو أمتك إني برهد أبنو يا رب نسر نوفدي روبك اللي جرى فدي نوفس اللي رحمة نوفدي اللهم أنزل علينا رحمتك اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب أمة بيلئكنا أمة ميد أمي الدنيا رجل كنس وربك أدادات تركوني سمودة كنافس ور سعودي كيستي منهد آتميد أما جرو حجوج أما كان جرو اللي رب هبرمتو في وربي كيستي بيل آرور اللي في لولبي كيس جرو كان اللي رب نور راحة أبو ربنا جنس نوفدو ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته